Yoo yaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu. Amma oduuwwan gaggabaaboo sa'a kanaaf qabanneen isin dhageessisaa ani Odaa Abtaamuuti. Duulli biqiltuu ashaaraa magariisa ganama sa'a 12 hanga galgala sa'a 12tti biqiltuu miliyoona 500 dhaabuu guutuu naannolee Itoophiyaatti eegalame. Duulli akka biyyaatti guyyaa tokkotti biqiltuu ashaaraa magariisa miliyoona 500 dhaabuu muummicha ministeera Itoophiyaan labsame arra guutuu biyyaatti eegalee jira. Sagantaan kun arra mata duree egeree keenya arra haadhaamnu jechuun sa'aatii 12 irraa eegalee jalqabameera. Sagantichaaf iddooleen 9,000 fi 500 kaartaan qophaa'uu fi duulli biqiltuu dhaabuu kun itti fufee jiraachuun beekameera. Itoophiyaa fi Masriin torbee darbee waliigaltee hidha guddicha Itoophiyaa laga Abbayyaa irratti waliigaltee ji'oota 4 keessatti xumuruuf waliigalaniiru. Kunis waldhabdee waggoota dheeraaf biyyoota lamaan gidduutti uumame booda boqonnaa argateera jedhame. Hidhi haaromsa Itoophiyaa guddichi doolaara Ameerikaa miliyoona 4.2 kun erga keessaayyuu bara 2011 kaasee wiirtuu waldhabdee naannoo ta'e kan ture yoo ta'u, Masriin qooda bishaan Abbayyaa irraa qabdu hir'isuu sodaattee jirti. Kaayirootti kamisa darbee pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mari'achuu ibsi waloo pireezidaantii Masrii maxxanse. Ji'oota 4 keessatti waliigaltee guutuu Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan jidduutti guutiinsa hidha kanaa fi hojii xumuruuf marii ariifachiisaa eegaluuf waliigaluu isaanii ibsichi ni mul'isa. Gabaasa oduutiif gaazexaa Zeherland. Riqichi ijoo Kiriimiyaa kan Peensullaa fi Raashiyaa wal quunnamsiisuu torbee darbee haleelamuun namoota lama du'uun gabaasaaleen hedduun ni mul'isu. Yuukireen wiixata darbee kallattii ba'aa irratti lola cimaa akka gaggeeffame kan gabaaste yoo ta'u, gareewwan lamaan bakka lolaa wal jijjiiruun Raashiyaan naannoo tokko tokkotti haleellaa raawwachuu ishee gabaasteetti. Naannoo fuula kibbaatti haleellaan cimaan Raashiyaa dhuma torban kanaa naannoo Zaapoorsiyaa fi Keerson keessatti namoota hedduu madeesse jedhan qondaaltonni biyya keessaa Yuukireen. Poolisiin Iraan seera falmisiisaa dubartoonni naamusa uffannaa akka eeganii fi uummata keessa yoo ba'an ammoo rifeensa isaanii haguuggachuu akka qaban dirqisiisu hojiirra oolchaa jiraachuu miidiyaan biyyattii gabaase. Poolisiin safuu fi naamusa kabachiisuu daandiitti ba'uun namoonni uffannaa hijaabaa akka kabajan ni to'ata jedhan dubbi himaan garee poolisii kana. Tarkaanfiin kun erga dubartiin Maasaa Hamiin jedhamtu sababa naamusa uffannaa cabsite jedhuun taaraan keessatti hidhamtee achitti lubbuun ishee darbee ji'a 10 booda deebi'ee hojiirra ooluu eegale. Erga isheen maneedhaatti duutee biyyattii keessatti mormii cimaatu gaggeeffame. Tarkaanfiin poolisiis yeroo suma dhaabbata. Kanneen seerri uffannaa kabajamuu qaba jedhanii falman ammoo hordoffiin poolisii bakkatti deebi'uu qaba jechuun barreessaa turan. Akka seera Iraanitti dubartiin tokko uffata rifeensa haguugu yookaan hijaabaa fi qaama guutuu dhoksu danaa qaamaa hin saaxille uffachuun dirqama. Poolisiin safuuf naamusa seerota kunneen hojiirra oolchuuf kan gurmaa'edha. Dubartiin kun bakka hidhamteetti of wallaaltee gaggabde. Yeroo sanaa kan odeeffamaa ture. Poolisiin mataa Hamiinii konkolaataatti akka rukuteedha. Taateen kun uummata Iraan miliyoonaan lakkaa'aman akkaan mufachiise. Ji'ootaaf mormiin mootummaarraa gaggeeffame. Mormii kanaan wal qabatee kan mootummaadhaan fannifaman dabalatee namoonni 600 ta'an ajjeefamaniiru. Mormii gaggeeffame hordofee dubartoonni wal ta'anii hijaaba uffachuu didan. Daan akkanaa erga warraaqsa bara 1979 as Iraan mudatee hin beeku. Dhiyeenya kana viidiyoon miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfaman akka mul'isanitti dubartoonni biyyattii hedduun hijaaba malee bakka hedduutti argamuun baratamaa ta'aa dhufeera. Kanas mootummaan callisee hin ilaalle. Kanneen hijaaba hin uffanne jalaa hojiiwwan biizinasii cufuu dabalatee adabbiiwwan garaagaraa hojiirra oolchaa ture. Erga warraaqsa bara 1979 as Iraan poolisoota naamusaa dhimmoota garaagaraa hordofan ijaartee bobbaasteetti. Oduun isaa kanaaf qabanne kanuma qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin nagaan tura.